Oromo barumsa Oromo taumsa Oromo shanana kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan isin hordofaa jirtan kun OVUdha. Har'as akka beektan taapikii addaa isin qabannee dhiyaanneerra. Kan taapikii kana qabatee waliin dhufne gaan taliilee fi aanneedha. Har'a taapikiin haasofnu taapikii waa'ee biyyaa, waa'ee Itoophiyaa biyyaa waan holola saba keenya irratti ka'uutti jiru kana haasa'uu barbaanna. Mee aanne ati sarratti waan jettu qabda? Egaa akkuma isheen jettee mata dureen har'a isiniif qabannee dhufne mata duree addaa miti. Qophii keenya isa yeroo darbe irratti olola sobaa, oduu sobaa, oduu dharaa, oduu dhugaan taane dhaggeeffachuun gaarii akka hin taane yookaan immoo haala ittiin calalan irratti marii goonee turre. Dhaggeeffattoonni keenyas daawwattoonni keenya hedduun keessan baay'ee akka jaallattanii barumsa irraa argattanillee ergaa isin keessaan nuuf ergaa turtanirraa hubanneerra. Kanumaa wal qabate immoo dhiheenya kana duula miidiyaa uummata keenya irratti deemaa jiru argaa jirra. Egaa sagantaan kun akkuma jalqaba yeroo jalqabnu isin beeksifne dhimma hawaasummaa uummata keenya maatii keenya irraa jalqabee jechuudha. Barsiisuu irratti dhimma isaa tokko tokkoon fudhannee dhimma keenya goonee irratti mari'annee sanaaf immoo furmaata itti barbaaduun nurra jira waan jedhuuf akka jalqabne isinitti himaa turre. Ammas gaa dulli nurratti deemaa jiru kuni uummata keenya irratti deemaa jiru kunis nus ilaallata. Kanaaf akka dubartii Oromootti akka qopheessitoota shoo kanatti immoo deebii maalii qabna akkamitti ilaallaa mee kana hamari'anni waan jedhuuni har'a mata duree keenya godhannee jirra. Egaa dulli miidiyaadhaani uummata keenya irratti deemaa jiru akkasumas immoo har'a kan biyya Itoophiyaa sana bulchaa jiru Oromoodha. Waggaa meeqa keessatti biyya sana keessatti taa'ama jedhee hin yaadamneetu saba hundumaaf ta'ee jira Oromoo qofaaf osoo hin ta'in. Garuu har'a akka hin taanetti yeroo dhiyaatu argaa jirra kun maaliif ta'ee maalirraa ka'ee uummanni keenya immoo kanaaf deebii maalii kennuu qabaasa jedhu irratti gamari'anna. Kanaaf daawwattoonni keenya akka nu waliin turtanii dhaggeeffattanii isinis yaada keessan maal akka ta'e akka nuuf hirtan kanumaan isin beeksifna. Amma gaanii waa'ee yeroo darbee waa'ee fake news irratti haasofnee turre. Haa ta'uyyuu malee amma immoo saba Oromoo irratti keessumaa ijoollee abbaa gadaatti saba Oromoo irratti waan duulli ka'e akkanatti fakkaatutti akkan ilaalu miidiyaa gubbaa irratti. Kuni baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif isaan bara jireenya isaanii keessatti waan hin argin ji'a 8 gidduutti saba Itoophiyaa kan jedhamu kana hundumaatti agarsiisan ana keessatti fudhadha. Maaliif namoota mana hidhaatii baasanii akkuma kanatti immoo namni akka barbaadetti haasa'ee miidiyaa gubbaa irratti waan fedhii isaatii haasa'ee firiidamii akkasii argatanii beekan. Kan kana godhe eenyu ijoollee qeerroo waan kana irratti wanti akka geeddaroomsa kana irratti fidanii fi akkuma kana immoo Lammaa fi Abiyyiin immoo biyya Itoophiyaa kana geeddarraa jedhanii hundumaatiif dhaabbatanii utuu kana gochuutti jiranii baay'een kan nama gaddisiisu keessumaa warra fakkeenyaaf amma isaan miidiyaa warri jedhamanii yeroo hundaa saba keenya dubarratti duulu jedheen fudhadhan. Maaliif namooti iddootti kan isaan tolchaa turan kan ari'atamaa turan Sumaaliirraa mileenii tokko gararraatu Oromoon gaafa du'ee buqqe'ee wanta gochaa hin turre. Amma garuu fakkeenyaaf amma waa'ee Geediyoo irratti duula banuu turanii Abiyyii fa'aa irratti wanti kun akkanatti fakkaatutti ji'a 8 darbee durayyuuti kan ta'aa ture. Amma garuu akka argii Abiyyiif Lammaan dhufanii ji'a 8 gidduutti waan ta'e godhanii sabatti agarsiisanii namoota keenya hundumaa
biyya Itoophiyaa kan biyya lafaa guduma brain wash gochuu jiru jedhee yaadan. Eeyyee. Maaliif kuni waggaa 27 fi biyyittiin sun biyya badde all of a sudden wanti naa barbaadu ammuma ka'ee wanti geeddaramuuf barbaadu. Kun immoo waan ta'u miti. Haa ta'u iyyuu malee geeddarumsi baay'een ta'eera biyya sana keessatti. Isa sababa Oromoon kana agarsiiseef ijoolleen abbaa gadaa inaafaan jiranitti fakkaata akkanaa galutti. Garuu nuyi warri Oromoon tokko ta'uun nurra jira gandaa wal qooduu dhiisne yerootti kanatti nuyi tokko taanee saba keenya hin dhaabbannu yoo ta'e yoomiyyuu wantinaa ta'uu hin danda'u argitee nuyi waliif dhaabbachuu nurra jira nuyi tokko ta'uun nurra jira waan nutti duulamu kana faatii gochuu nurra jira jedhee yaadan karaa kootiin. Me talilee akkamitti ilaalta kana? Isto baay'ee jetteetti dhuguma anis akkana Yaadaan baddee yaada keessan baddee. Yaa waan biyya keenya baay'ee nama gaddisiisaa. Itoophiyaan takka waan argeen beekne argee isuma irratti warri takka waa'ee biyyaallee haasa'anii hin beeknetu amma all of the sudden ka'aniitu qabsaa'oo ta'anii Oromoon isanitti dhiigee isanitti ijoollee isaa dhabee isanitti haadha isaa abbaa isaa dhabee iddoo kana fidiyaas hin geenye ammuma fuudhanii kan isaanii gochuu barbaadu. Ani beeku lafa isaanii irratti waan hundumaa gara ofii isaaniitti harkisutti ka'anii Oromoon tokkummaa barbaanna jedhee waan meeqa keessa darbee bara waggoota meeqaaf waggoota 150 ol waan meeqa keessa darbee kana keessa isin wajjin jiraanna tokko taanee isin wajjin jiraanna olii gallee biyya keenya hundumti keenya biyya kan keenya saba biyya Itoophiyaa keessa jiran gara 80 olii hundi isaanii ol duukaa biyya sana olii wajjin bushiin wajjin jiraannaa jedhee olii galee jalqabe waan kana. Garuu amma immoo isaanii sabooti tokko isa durii amma yoonaa waan yaadanii fi isa Itoophiyaanii afaan tokko ta'uu qabdii baandiraa tokko ta'uu qabdii taarikiin keenya immoo jechuun histiriin kan seenaan hundumtu kanuma isaanii akka fudhannuu fi akka isaan itti yaadanitti akka nu ittiin jiraannu barbaadu. Garuu kun immoo hin ta'u. Oromoon of bareeraa amma kana booddeetti deemuun hin jiru. Yoo nagaadhaan jiraachuu barbaadu na ta'e hundumtuu olii galteedhaan gara fuula duraatti waan nu baasu walii wajjin murteeffannee jiraanna malee isa booddeetti deebi'anii akka duriitti sirna duriitiin jiraachuun takkaan abjumaan hin jiru. Isa irraanfachuuma isaanirra jira. Olola karaa adda addaa amma miidiyaa keenya irrattis kaasaa jiran miidiyaa isaaniitiin namoota keenya ittiin arrabsaa jiranii nama ittiin maqaa balleessaa jiran kun hundumtu immoo namni kana dammaqee beekuu qaba arguu qaba. Waan tokko waan lafa geessuun hin qabu waan kun. Lafa geessuun amma see waan isheen jette irratti afaan tokko alaabaa tokko inni jedhamu kuni anaaf naan galu. Wanti tokko jedhamu tokko hin jiru. Hunduma haammachuun sirra jira. Alaabaa tokko maanni alaabaan tokko alaabaa pileenii sana nuyi kan nuyi morminu ani Itoophiyaadha nama Itoophiyaati. Nama Itoophiyaatti alatti ta'e Oromoodha. Haa ta'u iyyuu malee biyya Ameerikaa kana yoo fudhatte alaabaa meeqa geeddarame? Jalqaba isaati amma yoonaa ammendi godhamaa yeroo. Kanaafi kan isaan baruun irra jiranii sabooti warri kaan warra alaabaa tokkotti amanan suni alaabaa hundumaa haammatu qabaachuu qabna. Alaabaan keenya geeddaramuutu irra jira. Alaabaan dhufu kuni alaabaa hundumaa kan sassaabatu sabaaf sablammii ilaallatu ta'uu qaba. Isa buraaburree jedhan jirami buraaburree al tokkotti saba hundumtu waan keessatti of ilaalu hundumtu irratti gammanne isa qabneetti itti gammannu malee ati alaabaa kana qabadhutti na gaddisiisuu hin dandeessu. Kanaafi I don't know gaafan taa'ee yaaduun maaliifi warri kaanii
ana yaada koo waan isaan naaf fudhachuu daniif naan galu. Yeroo baay'ee biyya keenyatti kan ta'u kan koo caalaa keessumaa sabni tokko kan kee garuu kan keenya kan hunduma keessanii goonaa inni ta'u akkamitti ta'are kanaafi kan hundumaa ilaallatu kan itu akkanaatti fakkaatutti warra kaanii dhaggeeffatanii beektaa of duwwaa dhaggeeffatu inni ta'u. Mee gara jalqabaatti biyya keenya keessatti erga jijjiiramni jijjiirama mootummaa jechuu hin dandeenyu ammas paartiin bulchuu paartiuma sana garuu paartii sana keessatti within the party jijjiiramni dhufeera. Waggaa 4-5 darbe keessatti immoo qabsoo qeerroon Oromiyaa keessa namni hundumtuu dhaabuma amma jijjiiramni keessatti dhufe keessatti illee ODP keessatti illee qabsoo sana deeggaruudhaan waan as gahameetu jira miti waan baay'ee keessa dabarreerra. Namoota yeroo jalqabaa deeggaraa turantu amma deebi'anii abaaraa jiru. Amma deebi'anii dula nurratti kan deemsisaa jiran isaanuma. Waan kaleessa jedhanillee dagatanii waan jalqaba jedhanillee irraanfatanii diina ta'aa jiru jechuudha. Amma yeroon biyya deeme waan barreesse irratti yoo argitanii madda marisa jedhan kana isa yeroo Abiy dubbatu kana namni misunderstand godhameera biyya sana keessatti sanan arge. I put it actually there is no any common denominator for this maddamar. Hundumtuu akka barbaadutti hiikkate. Okay? Oromoonis sabni kan biraanis nuyi kan keenya qabanne akkuma jirrutti deemna atis kan kee qabadhu kottu atis kan kee qabadhu sanatu walitti dhufee tokko nu godhaadha malee kan koo gatee sittani dabalamaan itti beekte kun maal jedhama damacamu waan akkasii hin jiru dimokiraasiin immoo yaaduma hundumaa keessummeessuu danda'u qabda. Kanaaf yeroo sana humna malee deeggaran ani sodaama sanan qaban ture akkaataa isaan itti hubatan sanatu isa durii Itoophiyaa isaan dur barbaadan sana kan saba tokko afaan tokko alaabaa tokko isa kaaniin recognizing goone kan inni kaan keessatti in argine sanatu dhufaatti fakkaate natti fakkaata gamma haala jiru yeroo laaltu jechuudha. Kan biraa madula nurratti deemaa jiru mee yoo dubatti deemne ilaalle jalqaba qeerroo irratti yoo yaadattu ta'e miti dargaggoo keenya abaaru maqaa qeerroo akka hin taanetti cilee godhanii dhiyeessuutti ka'ee jechuudha. Achi deemanii bulchitoota magaalaa adda addaa keessattuu dubartoota the mayors jennu magaalota adda addaa naannoo Finfinnee jiran dubartoota jajjaboo baay'ee kan nu itti boonuu qabnu jabeessuullee hin qabnu isaan irratti dulli jalqabee jechuudha. Amma deemeetu lammaafaa Abiy bira ga'e. Namoonni dula kana immoo nurratti deemsisaa jiranii eenyufaadha warra kaleessa bulchiinsa kaleessaatiin mana hidhaa keessatti haala hin taaneen rakkataa turan. Namni amma waan nyaatan illee hin geeffamneef kan Oromoon achi keessa mana hidhaa keessatti illee isaan nyaachisaa ture. Kan biraa immoo namuma du'i illee itti murtaa'ee kan bulchiinsi kuni qabsoon uummata Oromoo godheen har'a mirga argatee ba'eetu deebi'ee bulchiinsa kana balaaleffataa jira. Isaan gaa miidiyaa yuuzii godhanii miidiyaatti fayyadamanii waca guddaa dhageessisaa jiru. Waca guddaa wacuma jenna. Kanaaf Oromoon amma yoonaa disipiliinii ni agarsiisee qaba. Sabni keenya baay'ee qabsoo Oromoo keessatti yoo hundi keenya waggaa 5 kana keessatti argine magaalaa tokko keessatti halagaan tokko kan miidhamee hin jiru. Mirga isaa gaafataa ture malee qeerroon Oromoo eenyuttiyyuu mirga namaatti darbaan ture. Oromiyaa keessa sabaaf sablammoota hundatu jiraata. Kun maal agarsiisa ammam siyaasaanii dargaggoon Oromoo uummanni Oromoo qaroomaa akka deemee sitti agarsiisa. Har'a dulli itti deemaa jiru suni sanarraa dubatti isa deebisuun qabuun jedha. Kun immoo feezii kan biraa edaa kunis jira jettee
waan biyya sana keessa jirulleen yeroo itti calaltee ilaaltee funduraaf itti deemtu ta'uu qaba. Garuu naannoo kan biraatti immoo waan ilaallu jira miti dargaggoon naannoo kan biraa har'a konkolaataa dhaabsisaniitu midhaan saamu. Oromoon kana hin goone. Gabaa lagannaa gaafa jedhamu politikaalii biyyuma isaa keessatti mootummaa sanaaf xiyyeeffataa ture malee namoota dhuunfaa irratti waan xiyyeeffate hin qabu. Saba tokko xiyyeeffatee saba tokko irratti duulee hin qabu. Sababni isaa nu saba tokko irraa jibbiinsa hin qabu. Oromoon immoo sabatu jibba qabaate ta'e Oromoon baay'ina isaa beekta guddina isaa otu dhuguma jibba qabaanna ta'e akka isaanii yaadna ta'e kun hundumtuu iyyuu nurra hin ga'u. Namni Oromoon yeroo baay'ee nama walitti hammataa garraamiidha. Kanaaf isaan iyyuu kana arganiiti malee meerri yeroo yaadi waggaa 27 namni miliyoonii meeqa masaan 7 yookaan 10 masaan namni hammi kun yeroo bitaa ture mee guyyaa tokko afaan isaanii bananii beeku takka waan tokko dubbatanii hin beekan amma garuu Oromoo sabi guddaa akkasii garraamummaa isaa arganiiti kan isaan akkas irratti ka'an malee mee maaliif qeerroo irratti ka'an isinitti fakkaata? Ani akkanatti fakkaatutti yoo jalqaba isaanii dargaggoo keenya maqaa balleessuu jalqaban. Yoo yaadattu yoo ta'e argima abiyyiin ituma hin filamiin dura isa dura waggaa tokko 2-3 gaafa keessatti miidiyaa baay'ee waan ilaaltee gaafa ilaalaa anaaf talilee caala ilaalaa turte qeerrooni ituu hin sodaatin fundura dhaabbatanii laphee isaanii qatanii harka duwwaa nama nu duulaa turanidha. Ina geeddaruma kana kan fide teeknikalii isaanumaan jedhan karaa kootiin. Amma isaan sammuu isaanii keessa jira. Argitee? Wanta kuni sammuu isaanii keessa jira. So isaan akka geeddarumsa kana sababa fidanii fi isaanitti akka galagalanii duulan. Tokko jedhanii kan isaan jammaranii miidiyaan isaatii qeerroo irratti kan isaan xiyyeeffatan. Qeerroo wanti tokko kanaan qeerroo takkas godhe waan tokko lolisituu waanaa qeerroo takkas godhe. Ina OLF fi qeerroo walitti qabataniitu waansaa qeerroo mini dubbiinsaa. Dubbiinsaa warri isaati sabama Oromootti hojii godhanii duulu. Maaliif annan ilaalaan? Kun immoo seeraan gaafatamu. Nan ilaalaan maaliif yeroo hundaa itu waan tokko hin ta'in geeddarumsi kun argee dhufee TPLF gaafa lolaa turani argee abiyyiin dhufee kaasanii fakkeenya saba keenya irratti biyya Itoophiyaa irratti fudhatu maal jedhanii Ruwaandaa jedhu waa'ee Ruwaandaa akka isaan sadi nama lama wal fixe akka akkas ta'u barbaadu laa warri isaati. Kan immoo akkan goonee fi sabi keenya abshaalamuutu irra jira. Maaliif yeroo hundaa fakkeenya sobaa fidanii akkuma waan adda addaa fidanii sobanii viidiyoo walitti intinaa godhanii already isa Ruwaandaa sana Somaaliif Oromoon gidduutti raawwataniiru. Kan hundumaa keessantu beekaa isa yaaduun nurra jira. Miidiyaan kuni hojii koo ta'e ganamaaf galgala. Gaafa namni Oromiyaa keessaa buqqa'u xinnooma siyaasaa irra darbu. Biyya isaanii keessaa gaafa kan Oromiyaa keessaa ta'u waan tokko kuma meeqa godhanii irra deebi'anii yaasa'u. Isaanii waa isaanii waan tokko hin dubbatan warri isaan jedhaman kun. Sababan ilaaluu fi isaan kan isaan irratti xiyyeeffatan saba Oromooti saba baay'ee kanatti maaliif beeku sabi Oromoo akka ismaartii ta'e beeku sabi Oromoo namaaf dhiifama kan godhu akka nama jaallatu akka irra darbu beeku. Kanaaf yeroo hundaa saba kana miidhuu barbaadu. Maaliif sabi kun hojii tokko ta'e hin kaayoo ta'e isaanii saba liqimsuuf. Sikalee baay'ina keenyatu isaan sodaachisa. Baay'ina keenyatu isaan sodaachisa. Baay'ee sodaachisa waa'ee Oromoo baay'ina Oromoo waa'ee lakkoofsa uummataatu dhufaa jiran si'a isarratti sodaa baay'ee isarratti barbaadan argina. Maaliif akka ta'e naan galu. Sitti ni mala. Sabi baay'een Itoophiyaa keessaa tokkoffaan Oromoo namni lammaffaa Amaaraa jedhu. Achirratti sitti maa. Inni beekamu conspiracy theories jedhama. Afaan Amaaraa namni haasa'e hunda dura Kiristiinis lakkaa'u turanii maqaan tikee afaan Amaaraa ta'ee jennaan si lakkaa'u. Ifa manaa godhu malee sirratti Oromoo Amaaraanii mileenii tokkotu badee jedhanii waggaa 10 dura. Akkamitti bada? Hin banne ani kan yaadutti yaada mataa kootiiti. Miliyooniin lamaan sun Oromoo warra ofirraanfatetu Amaaraa miti Oromoodha jedhe. Warri Agawoo Agawoodhaan barbaadu Amaaraa miti jechuudha. Warri Walloo warri Qimaantii. So
kana reality sobanii maal jedhama amma iyyuu nuyi harki 50 iyyuuti nuyi jedhu amma sirratti dubbii kaasuu fedhaniitu gaafa filoom wanti sun ta'uu lakkaa'amti sun ta'uu gaafa hirratanii saba keenya mana dhumechuuf wanti tokko namni wanta akkas jedhu hin jiru. So kanaaf ta'e jechuu kana isaan amma waan Oromoodha jechuutu akka cubbuudha jedhaniitu dhiyeessu miti. Garuu akka amman sirraa dhaga'utti sabni xixiqqaan kan biraayyuu kanuma naannoo sana keessa jiruyyuu ani abaluudha jedhee ofitti boonuu jalqabeera jechuudha. Dubbii ofiiyyuu kakaasaa jiru isa guddicha sana dhiisanii. Lammata immoo kun eenyummaa isaatti nama boonuutu isa kaanis kabaja. Eenyummaa keetti hin booniin eenyummaa kee sana haqi jechuun kun eessaa nu ga'uu hin danda'u beektee. Kanaaf an akkanatti mul'atutti tokkoffaa duula miidiyaa beekamaadhaan uummata Oromoo irratti deemu kana mootummaanis haa ta'u keessattuu immoo abbootiin seeraa Oromoo keessa jiran kana seeraan gaafachuu qabu natti fakkaatan. Seeraan gaafachuu qaba amma dhiyoo kana naannoon Tigraay waan akkasii gochuuf deemu waan jedhuun dhagee dhugaa soba isaa hin beeku. Namni tokko garuu gaafa balaaleffatu argeera. Yeroo namni isaat keessa hojjetu gaazexeessaan tokko yeroo haasa'uuf deemu yeroo inni dhiyeeffatuun arge yeroo rakkoo akkasii godhaa jirtu kanan dhaggeeffadhu jedheetu he work out. Waan sanaan an dhaggeeffanne personally garuu dhuguma ta'eera taanaani gaafatamuu qaba miidiyaan kun. Saba 80 caalaatu biyya sana keessa jira. Biyyi sun rakkoo dinagdee hedduu qabdi. Rakkoo hedduutu biyya sana keessa jira. Rakkoo irratti rakkoo dabaluun immoo hunda keenyaafuu eenyuyyuu immoo biyya sana keessatti. Kan biraa kanarratti kan haasa'uu barbaadu akka Oromootti hundi keenya waggaa 3-4 caala maqaa Itoophiyaa dhahan turre. Takka hundi keenya miti namni eenyeessaa ta'e har'a qarqararraa gidduutti dhufnee jirra. Abiyyiif Lammaanis haa ta'u qabsoon kuni federeeshinii biyya kana keessatti yoo jiraate biyyi kun biyya hunda keenya taatee waliin jiraachuu dandeenya isa jedhuuni Oromoon gidduutti dhufee gidduutti wal ageenyu gaafa jedhu garan taanetti saba kana dhiwaa jiru. Jarri har'a olola nurratti godhaa jiran kun garuu silaa isaantuyyuu galateeffachuu qaba ture miti. Bulchiinsa amma jiru kan caalaatti isaaniyyuu kan bu'aa guddaa irratti argate. Oromoon akka durii sanatti osoo yaada ta'e kan miidhamu caalaayyuu isaanii. Benefitii argatan kana waan hubachuu dadhaban natti fakkaata. Oromoon kan ofiisaa of nama of bushuu saba of bushuu danda'u qofaasaatti. Nu isaaniin hammanneeyyuu nu wajjiniin. Keessattuu maama Finfinnee keessatti karaan hundinuu Oromiyaa keessa darbeetu Finfinnee galamte bishaan jedhii nyaata jedhii everything all the supplying biyya sana keessatti dhufu Oromiyaa irraa dhufa. Akkamitti ati nama si nyaachisu deebitee nyaatta. Wallaalummaa guddaadha kuni. Isa miti re'aan mara kennisaa. Amma fakkeenyaaf Leencoo Lataa baay'ee jaalladhaani. Isa boonaa keenya. Inni maal jedhe interview gaafatanii afaan Amaariffaatiin Itoophiyaa ana hin fudhanne ofitti hin haammanne. Balbala irra taa'ee Oromummaa kee'isii lixii Itoophiyaa ta'e kanaan jedhu ammayyuu taanaani keessan lixuu kana mucaa kottuun dabarsa akka akkasiin taaneefi Itoophiyaan hunduma haammatu ta'uu qaba sabaaf sablammii hunduma haammatu ta'uu qaba Itoophiyaan sabaaf sablammii hin haammanne maaliif Itoophiyaadha jedhare achi na dhiiba taanaani irraa fagaadheen ilaalaa yoo gidduutti na fidee akkuma aanimmoo kan immoo na dhibu mana dhabeettaa maal Itoophiyaa hin jaallanna Itoophiyaa wajjiniin duuna Itoophiyaa wajjiniin kaanaa ani waan sanaan galu antisiseen Itoophiyaan kan isaanii waan adda ta'e haati tokko ijoollee tokko hortee ati haati kun duwwaa jaallatti haati see warri kaanuu nuufis biyya isaan ofii isaaniitii akka biyyittii jaallatanii biyyittiif du'anii godhatu. Wanta akka jedhu hin jiru. Biyyi hundumtuu biyyama hundumaati. Garuu ani asirratti kan na gaddisiisu
I think garaa saba Oromoo ilaalaniitu kan isaanii akkas gochuu turan. Maaliif Oromoon tokko in taanu achiin sababa gandaa wal qoonnaa isas isaan nutti fide sallee. Gandaa wal qoonnaa kaljennaa tokko hin taanu argite ituuni tokko taane akka mallas du'eeramma akka inni jedhetti isas isan jedhe baay'een ittiin amana maal jedhee sabni Oromoo gaafa tokko ta'anii Itoophiyaa guutummaa mini Afrikaatiif hin gahu jedhe. Kana amma gahaa jirra miti. Kana namni Oromoo hin taaneyyuu kana dhugaa sabanuu ba'ee jiruu fi ni warri Oromoo immoo kaanee tokko ta'uun nurra jira. Tokko sabanuu hin taanee fi kan hundumtuu kan hundumaan gochuu turan. So kanaafi an gorsuu barbaadu sabii Oromoo tokko taanee isa nutti duulamuutti jiru kana achi ofirraa deebisuu nurra jira. Kan biraa immoo Oromoon amma gaafan yaadu jara kanallee barsiisuu qaba. Siyaasaani dargaggoon keenya baay'ee disipiliiniidha. Amma tokko bilchiina irraa argita. Amma dargaggoo Finfinnee yoo argite akka waan Finfinneen suni aayilaandii wayii taateetti. Rakkoo ollaa isaanii hin beekan. Land grab maal akka ta'e, displacement maal akka ta'e waan tokko hin beekan jarri kun. Miidiyaan isaan laalan miidiyaa weestarniidha. Inni immoo faashiniidhuma malee weestarniin kun illee akkamti jiraatan beektu. Amma asuma Ameerikaan kun federaalizimiidhaan jiraatti miti. Tarii baay'een isaanii asiin qaamaan jiru malee waanuma biyya kana taate illee hin beekan beeka. Amma yoo taasofte xiqqoo namas daangaa ceetee waa jechuun nama dhiba. Biyya sanarra asii dhaqanii waan achitti isaan uummata taasaan gaafa dhageessu baay'ee si qaanessa jaruma kanatu dhuguma qubeema lakkaawwateera jettee si qaanessa. Kanaaf dargaggoon sun baay'ee duubatti hafee jira. Tokkoffaa immoo identity crisis qabu beektame. Gaafa waan wallaaltu wantu hundumtuu waan si miidhuu sitti fakkaata. Amma fakkeenyaaf naannawaa Finfinneetti manoota seeraan ala ijaaraman diiguu sanarratti miidiyaan baay'ee hafarsee yoo argitanittu ta'e wanti sun gaa naannoo hundumaatti akka ta'edha kan dhageenye. Garuu naannoo kan biraatti yeroo ta'u namni tokko miidiyaa irratti hin dubbanne. Magaalota keessatti sirnaan alaa pilaanii ala yoo wanti tokko ijaarame diiguun seera qabachiisuun dirqama bulchiinsa naannoo sanaati. Amma meeyariin naannoo baay'ee isaan immoo dubartoota kan baay'ee nama gammachiisu hojii isaan hojjechuu qabanii hojii uummatni itti kenne sana hojiirra oolchaa jiru. Garuu waan akka saba tokko miidhuuf deeman saba tokko immoo deeggaruuf deeman itti ta'e achi keessa saba hundumaatu Oromoo dabalateetu ture jechuudha. Maaliif kan keenya gaafa ta'u akkasitti nurratti duulamaanis beekuutu irra jira Oromoon. Kuni jibbiinsaaf nu geessuu hin qabu. Garuu waan dhufaa jiru kun maaliifi jedhamee lammata immoo kaayyoo irratti hojjetaa jiranillee dubatti deebi'uun irra hin jiru. Sirnaan ta'e taanaanii sirnaan deemuudha. Sirnaan ala ijaarame taanaan diigamuu uummata irra jira. Sana gidduutti miidhaan ta'uu danda'a eeyyeen. Namoonni sana gidduutti miidhamaniif immoo mootummaan haala ittiin waa anjeessuu qaba. Akka inni ilaaletti jarri kun nootisiin itti kennameera, itti himameera. Bulchiinsi naannawaa sanallee uummata adda addaatti yeroo adda addaatti mari'achiisa akka turedha. Isa miidiyaan tokko himaan turre yoo argine. Isa dhumarratti namoota iyyuu namoonni naannoo sana hin jiraatiin walitti qabaniifaa boochisanii dhiyeessaa turan waan jedhutu ture. Kanaaf Oromoon rifachuu hin qabu. Seerri seeraan hojiirra ooluu qaba. Bulchitoota naannoo Oromiyaa jiran keessattuu dubartoota kana baay'ee jajjabeessuu nurra jira bakka jiranitti. Seerri yoo hin kabajamne biyya sana keessatti biyyittiin garam deemti sanallee nu yaaddeessa jechuudha. Kanaaf Oromoon duula irratti deemaa jiru kanarraa maal barataa? Waan hedduu barataa. Maal gochuu qaba? Tokkummaa akkuma ati jette tokkummaa isaa jabeeffachuu qaba. Dhaabni siyaasaa baay'ee jiraachuun rakkoo hin qabu garuu garaagarummaa
keenya gara qarqaraatti keenye yeroo ammaa kana Oromoon bakka jiru hundumaa tokkummaa isaa yoo jabeesse eenyuyyuu bifa akkasiitiin ittiin duudu. yaa isaanis isa beekaniitti kan isaanii yeroo baay'ee Oromoo irratti duulanii waan Oromoon dafee waa amanuu fi ni Oromoon akka isaanii lafa jala hojjetu Oromoon isuma ija isaatiin arge amana tokkummaa rakkinni keenya isaanii lafa jala hojjetu hammina kana waan xuru gaariitti beeku Oromoon garuu hin beekuun waanuma argine amanna waanuma argine duukaa buuna waan ta'eef so Oromoon kana beeku isaanirra jira. Oromoon walii wajjin dhaabbachuun nurra jira baay'ee barbaachisaadha kun walii wajjin dhaabbatanii walii wajjin hojjetanii waan akkuma jedhan Itoophiyaa waan hin ta'in Afrikaa guutuu bulchuu dandeenya. Amma sila kaastee miti waa'ee saba naannoo Geediyootti ta'e kuni baay'ee nama gaddisiisa. Ani humanitarian waan akkasittiin amana gargaaramuu qabu. Garuu issuun sun maaliif ka'e amma internally displaced people gaafa jennu rakkoo biyya keessa saboota gidduutti isaa ta'uu yookaan loliinsaas haa ta'uu yookaan immoo rakkoo uumaadhaan uumamni fideen isaa ta'u rakkoon akkasii hin dhalata. Yeroo baay'ee rakkoon sun yeroo furmaata argatu immoo jarri suni bakka dhufanitti deebi'anii mana isaaniitti yerootti galantuu jira. Naannoo Geediyoottis kan ta'e waan akkasiiti waan jedhamu jira warra deebi'uuf haa qabantuun deebiina hafee lammata immoo dhaabbolii gargaarsa akkasii godhan biyya Itoophiyaa keessa baay'ee jiru. Mootummaan eeyyeen waan kana xiyyeeffannaatti kennee dafee gargaarsa gochuufii qaba. Garuu amma waan argaa jirtu rakkoon biyya sana keessatti bifa akkasiitiin dhalate hedduudha keessattuu saba keenya irratti. Gara miliyoona 3 kan guutuutu biyya sana keessatti buqqa'ee jira. Naannoo karaa dhihaas bahaas bakka hundumaa yeroo sana miidiyaan amma akkasitti wacan kuni tokkoon isaaniiyyuu dubbataan ture. Amma akkamitti gosa isaan jedhan kanaaf Oromoo caalatti siiqanii Oromoo caala Oromootu ollaa isaaniitiyyuu kan waliin miidhamaa jiru kan waliin rakkataa jirullee Oromoodha. Amma waan isaaniif miidhaman fakkeessanii GoFundMe deemaa jiru argaa jirra. Gaariidha. Garuu hundaaf osoo godhanii isa tokkummaa Itoophiyaa jedhan sanaaf illee ani san jedhe erga Itoophiyaan tokko wanti yeroo Itoophiyaa kan iyyaa ture isaan miti tokkummaa Itoophiyaa amma immoo gaafa tokkummaan karaarra jirtu yeroo dhufaa jirtu immoo isaaniyyuu kan diigaa jiru. Kan ofii isaanii malee saba kan biraa tokkummaan hojiidhaan ta'uu qaba. Tokkummaan gaafa Oromoon miidhamees dirmattee fi gaafa Amaarri miidhamees dirmattee fi Oromoon gaafa Tigreenis Geediyoonis Sidaamaan hundumaaf tokko filtee tokko gaafa gootu inni kaanii nootii qabataa deema. Beektee? Amma asirratti gaaf tokko Profeesarii ofiin jedhu beekaa ofiin jedhu naan namaa isaanii isuma dhugaa miidiyaa irra ta'anii amma fakkeenyaaf warri isaati kun miidiyaa gubbaa irra ta'anii gaaf tokko maal haasa'uun jedha maaliifi xiyyeeffannaan isaanii akkamitti biyya keenya kana geeddaraan taasa tokko keessa hin jiru isaati miidiyaan taasa saba Oromoo balleessinaadha. Ati no saba Oromoo balleessinaa dubbisaa akkasumini saba Oromoof mini saba Itoophiyaatti kutummaatiif nama ta'an isaan. Amaaraatiifis Oromootiifis saba hundumaa biyyattii garuu kan diiguuf deeman isaani. Isaani maarree kan biyyattii suquuf deemu Oromoodha kan biyyatti immoo diiguuf jedhanii deeman illeeni isaani. Haala ammatti deemaa jiran kanaani yoo biyyattiin sun gara rakkootti deemti ta'e kan biyyattii kana gara rakkootti isaa itti gaafatamuu isaanii. Sababni isaa sabaaf sabloonni biyya sana hundinuu Somaaleen, Oromoon, Sidaamaan har'a biyya federeeshiniidhaan tokko taate hundumtuu Itoophiyaa hundumtuu keessatti of argu ijaaruuf deemaa jiru. Tokko ta'anii keessaa gruppii kana qofadha amma kan ba'ee biyya kana waan hin taane kan eeyyeen kanaaf kana hundinuu beekuu qaba. Olaantummaa isaaniitu irraa fudhatame kaa bakka isaanii kan ofii isaanii malee isa kan biraa namni kan biraamti sabi kan biraamtiin hin beekaminidha. Amma waa'ee mee egaa haasa'ama jirra miti amma uummata kibbaa gana gargaara jedhanii akkas amma fiigan kuni maaliif akka ta'e beektu isuma gaa yaaduma tarii amma isatti nama nu garuu uummanni Sidaamaa uummanni naannoo kibbaa kuni Oromoottis dhiyeenya baay'ee qabu wal fakkaannaas afaan keenyas baay'ee aadaan keenyas wal keessa tokkummaa nu gidduutti uumamaa jiru kana arganiitu keessa galuuf deemaa jiru garuu kana
uummanni Itoophiyaa sanarraa darbee deemudha. Asirratti fakkeenya uummata Sidaamaa fudhadha. Tole. Uummata Sidaamaa miidiyaa qabu faaloon godha jechuudha. Isaan already waa'ee isaat kana hin fedhanis akka nutinis dhufne canii ari'ataniirus gaafa isaanii Sidaama deemuuf kan. Maaliifi amma fakkeenyaaf warri Sidaamaa ofii isaaniitti riijinii mataa isaanii qofaatti barbaadu akka warra Dabubii warra jedhaman keessaa. Amma waa'ee isaanii irratti waa'ee maaliif akkas godhu maaliif waan warri Oromoo waan akkasiitiif isaan kakkaasan godhanii warra Oromoo wajjin walitti qabanii addaan baasuu barbaadu. Isaan immoo irratti baraniiru. Hin fedhaniinis akka isaan biyya Itoophiyaa sanaaf hin taane miidiyaa gadhee akka ta'e isaan haasa'u miidiyaan Tigraay akka haasa'a, miidiyaan Sidaamaa akka haasa'a, miidiyaan Oromoo akka haasa'a. I don't know saba isaan faaloo godhu 2-3 qalaqalanii of ilaaluu qabu. Dhuguma maaliif guutummaa biyya Itoophiyaa sanaa fi baay'ee dangerous isuma dhugaa sababa ta'uu turuu fi namni hundumtuu miidiyaa sanatti duuluu qaban jedhan karaa kootiin. Gaarii nutti fakkaata. Nuyis amma dhimmi kun dhimma jabaa waan ta'eef irratti haasofne amma duula nurree deemaa jiru kana akkamitti deebii kennina isa jedhu fi'an akka yaada kootti waggoota 5 darban kana keessatti miidiyaan Oromoo upper hand qabaataa ture qabsoo kanarratti miti. Amma waan dubatti deebine natti fakkaataa jira. Kanaaf aktivistoonni Oromoo hundinuu tokko ta'anii hojii keessan duritti deebi'aa. Qeerroon keenyas kanaaf osoo hamileen keessan hin cabin wanti gochuu qabdanii biyya keessan misoomaan guddisu, naannoo keessan misoomaan guddisu. Namni dinagdeedhaan yoo isaan caalle bakkatti dubatti nu deebisan hin jiru jechuudha. Hundumtuu tokkummaadhaanii hojiidhaan agarsiisuu qabna. Waan miidiyaadhaan nurra deemu kana miidiyaadhaan deebii kennuu qabna. Kan biraa dizaastara deddeemu biyya keenya keessatti illee kan Geediyoos haa ta'u, kan Oromoos haa ta'u, kan Somaalees haa ta'u hundi keenya tokko taanee deebii kennuufii danda'uu qabna. Mootummaan amma danda'e uummanni Oromoon arjaadha. Amma garuu fala kan hin jedhu tokkummaa uummata Oromoo. Dhaaboolii bakka adda addaatti ciccittan kana walitti kottaatii tokko ta'a. Yoo tokko taanee namni tokko iyyuu daangaa nutti hin darbu. Lammata garuu aktivistoonni Oromoo, miidiyaan Oromoo hojii isaatti deebi'uu qaba. Haqa Oromoon hojjetaa jiru kana hojiidhaan himuu danda'u qaba. Ammani kaniin argaa jiru ODP'n mootummaan Oromoo biyya bulchaa jiru kana rakkoo PR guddaa qabu. Waan guddaa hojjetu, waan baay'ee hojjettu miidiyaadhaan garuu hin himtan. Kun immoo deebi'ee isin irratti rakkoo uumaa jira. Kanaaf irratti hojjedha. Nu gama keenyaanii gorsii qabnu kanuma kan biraa garuu yoo jiraate isinis itti dabala. Anis kan inni gorsa akka ati saba Oromoo sabaaf sablammii biyya Itoophiyaa guutummaatiin isinis dhaabbachuu qabdu. Amma fakkeenyaaf sabaaf sablammii Oromoon abaluu ari'ataa abaluu biyyaa ari'aa inni jedhu kan anisatti amanuun. Maaliif amma fakkeenyaaf nama biyya Wallaggaa Dambidolloo keessatti dhaladhee guddadhee sabaaf sablammii saba Itoophiyaa jiru. Uraageen jira, Tigreen jira, Eertiraan jira, ollaa keenya jiru, amma yoonaati jiru. Waan si dhibu keessaa gaafa Eertiraanota iyyuu biyyaa ba'anii Eertiraanota biyya keenyatti hafan jiru. Ijoollee isaanii miidiyaa gubbaarratti ba'anii saba Dambidolloo galateeffatan. Maaliif abbeekoo teekeerii gootanii abbeekoo jaalalatti agarsiistanii jedhee personaalii namni ollaa keenya miidiyaa gubbaarra ba'ee saba Oromoo kan galateeffatee jira. So warri akkasiisi warri biyya Oromoo keessatti dhalatanii guddatan sabaaf sablammii warri addaas Oromoo bukkee dhaabbachuu qaba. Maaliif nuyi akkasin goonu nama jibbuu hin beeknu. Nuyi waan raajii maarkutti irraa sabi xinnoon jechuun sa'an fakkeenyaa saba maaraan jedhan saba warra miidiyaarraa hojjetan akka saba Oromoo jibbuu sabni kana hin godhu. Sabi Itoophiyaa 80 waan tokko isaarra biramanii rakkinni kan jiru kan
kan haasa'a ture namoota warra miidiyaa irra taa'ee dubbii facaasuu haasa'u. Saayikooloojii waan nurratti godhaa jiru. Kanaaf Oromoon takka kanaafi bakka itti kennuu qabu garuu deebii kennuu qaba ofirraa dhoowwuu qaba maqaasaa akkam bannee gochuutu irra jira hojii isaarraa garuu kaayyoo isaarraa maquu hin qabu waan itti jiru kana jabaatee hojjechuu qabaadhaan jedha. Ani namni yoo narratti duula bana ta'e jabina koo natti agarsiisa. Yoo jabaa taateedha kan namni attentionii sii kennu bente jabina keenyatu waan hojjetamaa jiru kana waan isaan takkaa yaadiin hojjetamaa jiru kanatu isaan sodaachisee nurratti duula godhaa jiru kanammoo nu gufachiisuu hin qabu hamilee nu cabsuu hin qabu dubatti nu deebisuu hin qabu caalaatti nu jabeessuut irra jiraan jedha hangama kooti. Dhuguma kun otoo dhuguma Oromoonni ka'ee isaaniin loluu barbaade dadhabee miti Oromoon saba guddaadha. Garuu kan obsaanii nagaa labsina nagaadhaanii amma kanaan kan akkasitti deemaa jaalala labsina kanaaf iyyuu egaa dhageenyeerraa waan raawwatte egaa waan itti dabaluun qabu akkuma jettanii Oromoon tokkummaa isaan barbaachisaan jedhe Oromoo biyyaatu hin ta'e warri ansuma warra biyya hambaa jiru kuniyyuu biyya jirutti walitti ufnee haasofnee irratti waan kana isaan booddee dhaabbachuun irra jira jedheen abdadha. Egaa daawwattoota keenya sagantaan keenya kanumaan xumurra waan nuyi haasofne irraa hin barattu jennee abdii qabna maaliif waa'ee saba keenyaati waan ta'uutti jiru haasa'aa turre sagantaa kana kanumaan raawwanna. Sagantaa kana kan nu waraabaa ture producer Gibee production Caalee Yaadasaati kan as na wajjin jiru Tariilee fi Aanneedhaan immoo lalistuudha nagaatti isin jenna. Egaa daawwattoota keenya akka namooti baay'een dhaggeeffatanii fi akkas bira ga'uu danda'uudhaaf fi subscribe gochuuf share gochuu hin dagatinaa. Kanumaan wal qabsiisnees sagantaa keenya har'aa irratti namoota galateeffachuu barbaannu qabna. Giftii fi waajjira DCirraa sagalee seensaa irratti akkasumas cufaatii sagalee sagantaa keenya irratti dhaggeeffatan waraabuudhaan kan nuuf ergan isaanii kanumaan maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa isaan galateeffachuu barbaanna. Oromoo